አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታብታቢif komantiin tan dhukkeetti kaaftu jette maarraa hambifta giiftiin jalan jirtu. Okay, sorry, yeah. Akka walaluma sii godhuu fedheeti beeki taabtaabiif komantiin dhukkee irraa kaaftu maarraa hambifta giiftiin jalan jirtu. Moo jarree as jiru keeshni isaanii duwwaa keeshan qaqqabatu. Haya gaafiin namtii qabu ati hintii dargaggeessaa kannite ati jannataa dhufte hoggaa jette dargaggeessi hundi soba namuma baantii isiin ta'uu baantii jaaniitiin mataan isaanii isaan daawwata beekta eenyu mataa tamu mataati jannataa dhufte jettuun tun. Nambai tujeetiin dhiisee malee silaa dhukkeetti kaasaa gaafa takka feeta as keessa mana kana keessa baddi fuuralee ni jaaniin ajalatti taabtaabiin beekamti. Na sodaadhe jechuun nam beekanii asumarra wal barree buhaarsumaa fi waan kana godhe ammumaan katabu jira gaasumaan as keessa jiruuti. Dandeetii waloloo leedduun qabu. Lakki walolooti jetta kana yaadachiifte ta gaafa duraanii dhaabraa buchuma taa'i dhalaalee gaafa dur dhalaalee tuni dhalaalee lakkin dabarsini chuma taa'i ganas gaafadha dhalaalee takkaatu akkanatti kofoo naari'a gaafa sanii ijoollee isin gaafa kofoo naari'a kofoo naka kaayatanii dubara kofoo sanuu bar kofoo guddeellaa kaayatanii takka ammaa tafaashinaa tana seetanii kaayatanii قد قلت لي بركر والله عليه طبعا دفتر أخي جاز فافد ويا خشلة بيتي تنقنت شنكتين جندو هوغا أسرين جيسا ففوسي خايته هنچو پوپوتيني أفاني دربته خرارتي وطالته بيتاف مرقال آلته حلالا أغرته agartee gurbaachi miillattee itti fooriyyitee gamana fayyaamte. Intala lammittidha. Itti fooriyyitee gamana fayyaamte arra akkam jetta. Yaaba wajji baanaa jettee haasaaste. Intala gurbaanis gammadee harkasii qabatee aboo isii fudhatee huddatti hin kutate. Baati sadi booda ta'ee hafe madhaqee dhiiga isaa kannate hoggaa deebi'aansaa isatti deebite kunoo eersi qaba dachiin isaan jette. Mara tulisfanjiyyaa jennaan takkasiisanii walaloo akkas akkasii takka tan boohartiidha ajaa'ibaa taate nuufitte iddoon itti booharee. Tiimi Maamu Ahmad nama jiru kana komantii tiyya jalattis yeroo hedduu waan gaarii isaa barreessuun argama. Tiimi Maamu Ahmad assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maali ati komantumaa yaa'ii dhukkee nu kaafta ati eenyumee nuyi. Yaa nu gaafadhu bayaa Ustaz Zamza, isin gaafi gaafatti. Hedduu gaafi gaafatti. Bagana dhiyaanne hidde tiimi Maamu Ahmad jechuun bar sheeka keenya. Haya namni hin beeku mee maaliif maqaa kana godhatteeti? Tiimi Maamu Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi dur gaafan baradhu seenaa isaa yaani gaarummaa isaa dhiifamee وانا ما تكتك إرتي بدي يسمو عنهم مراسة دقيقة تري لو تساووا بس نانو قارم أتي مكانك مك أخي بان مك أخي جنة يوسف مهنجاني درت ورركي بها أنا تدر أجل متى يتورد درسني سا
جنة سما كان نقول أستاذ نواجه الرابع أكمل نجيا فيا الحمد لله هاي ما أوديس والله مرقان الحمد لله ما أنت عارف ما تخرمت ترجم أنا خرابي عربة خنانجرة سعودي جرتا إيه سعودي جرا إدو سورده كره أسرتي يجستي بتيس ما نخيت اللي يروح الدون الدفاع وانقاري وان حواسما مري والدقيه والجالله والخبجا من خيخ سجقيه فما يتلقى استيكي سفر الغلطة أسمع نبلي سخينا أستاذ بيان شيخ عبد الجليل إسالي يرو الإيرا ترى إرهدو كان ينوتي اسم بها ملي اسم نميتاني أرتي خراتك كان قرآن عند ربو مو أكسمت اللي وللو أكسمنا هيدا أفان كينيان إنهني ولا يوتي لالمون قدام مقابو دامسك بابا بلنك يادامو أفان كينيا أفان رومو دقاق سو إني جامو اسم خانا خان معنا فلاتي إتي ولا ليسينو إتي نشيدا باسنو جه أفان رومو أفان كينيا قدي سورتي بليس خينيا أستاذ بيان عبد الجليل فيجرا أكسم أستاذ حمزة شجاب ريلين waa'ee walaloo irratti eega dhiyootana namoota tokko tokko sirreessite achi booda walaloon hedduu tartiiba irra deebitee fakkeenya kanitee fi jirtaa jabaadhu bar janna abbaayitee takkaatu dhufee maqaan si Raabi ammoo maali inni raanfadhu bakka walaloo qaraatee ammoo waan itti dhaaban hin jiru haasa'uma zikri jira barka ni beektamti qabiyyee teenya لكن ذكرتي كولا لو غوتاتي على كل حال نمني سم ولا لو داف وني غوتا غبا ولا لو غاجا لا لك ستي وان والسمت ابو ولا لو عربا فابريدي نغري عرب ما ديسا ولا لو امو عرب الر ولا لون افان اوروموتين بريدي صح نعم عرب الر افان اوروموتين بريدي نوتو أفان عربا خنا جالته يو أفان عربا تبني جنة سيدنا نفكرت ماله ولا لون أفان عربا إذا أفان عربا ولا ما تندوتو ونما ولا لو كأفان عربا ميا ونجرو تكسيتي جباد جنة تنجمان بريد جرتني يروح كومنتي تاني يا دادا كومنتي بريد دونا بريستا وانغرتي positive تhe tanama jabeessu anammoo wannin qabu keessaa takka komantii namni na barreesse yaadachuudha talantii yeroo dheeraaf yoo arra lafaa haatee arraba na barreessite boru deebite yaadaddeen arraba na barreessite boru yoo deebite yaadadde waan ati na barreessisan waan akkasiisan rabbiin na godhe tanaas du'aa na godha akkaan irraa dhiisu maaliif jennaan nama hedduu hojii adawwii waliin na gooti ifuma keessatti gaan hin baafadhooli ifuma keessatti namni kun osuma ati adawwii hedduu booda jaalalloo sita dhugaadha yeroo takka takka namni ilma namaati namni dogoggoruu danda'a ammallee itti fakkaachuu danda'a ammallee tiktaa kanarratti waan namni haasawa nama dura dabarse namni amma seen waan hin dhageenyee fi mubaashara waama namni amma dubbachuu jiru kanarra dhaabbatee fa'aa nama yaada kannatu jira. Takkisii Dobbaleessa keenya bayaanatis jabaadhu Dobbaleeyyan kiyya aartii afaan keenya haa guddisnu aartii yeroo jennu afaan akkamiin guddisan jenna afaan akkamiin guddisan afaan tokkogaa ni guddataa ni dhalata ni guddata ni du'a jaanii afaan guddisuun takka faaratti gaa afaan kee ittiin barachuudha ittiin dubbisuu fakkeenya dhalootatti haa afaan hin dabru kan mammaaksaa sheekuu duudurii kana asoosama bifa mammaaksa amma dhalootatti afaaniin ka dabru jira amma gaa aartii amma akka fakkeenyaaf inni kanuma ammatti jirru kan amma walaloo takka afaan keenyaan namni fe'ee walaloo isi guddina afaan isaatiin namni kuni hojiirra jira jechuudha aartii yoo jennu ga dirqama warruma caffaree maa ta'u sanii miti aartiin aartii islaamaa jira Dobbaleeyyan kiyya horii dandeettii adda addaa qabdan irratti hirmaadha obboleettii tiyya BKO kana mijoo tanaree hojiin dinqisiifadhee maashaallah nama jabaadha jabduudha walaloo isiitillee akka namatti tuuti. Isin bar boochisteen nufittee bar laal afaan akkatti guddisan mee isinii moo jara keenya isinirrallee beeku
afaan akkitti ilaalan manaa fi ati jidduu anaa fi atii fi namni dhageeffatu soromaa beeka. Afaan wal barsiisu jirra. Amma fakkeenyaaf waan afaan Oromoo keessatti hiika qabu bareedaa tokko waan namni amma dura hin dhageenye bineensa tokko eenyu argee bineensa miinti jaaniin afaan Ingiliffaatiin namni keenya maal jaan beektaa bineensa sana farda nabii jaaniin eenyu yaadata? Farda Faaxumanii yaa farda nabii jaaniin yaa bika kanaaf qorophiisaasa waan saniin itti dhiibuu fana namni keenya hundi amma bakka garii gammaatti farda nabii beenu dhugatti waan sana ummee nabii waan yaabbatu dhabee waan xiqqaa kan yaabbata. Buraaqa miti buraaqa miti. Lakki bineensa xiqqaa tokko akkana deemu laa. yaa naatu beeka jaaniin tuqanii ubarsan ubaran tuqanii beekanii jiru barsan. Farda nabiitiin tuqinaa jaan. Bakka gariitti maali beektaa farda waaqaatiifu subhaanallah. Guyyaa tokko fuudhee waan san feesbuuka kiyyarra kaa'e mi maaliif beektaniin jeen farda waaqaa farda nabii maarree uuma addaata kanatti haasawu. Wanni san maali maqaa dhabuudha wallaaloo. Amma waan akkanaa ta namni hin beekne ta namni keenya barachuu qabu hedduu jira. Waan san hayyoota irra geessinee naafe maaster Hassan maqaa mee maal jennaan jenneen maal haa jennuuni baran feesbuuka irra kaayati mee ganda keessanitti waan kana maal ja'anii jee yoo peejiitii jala leetanii garga qoflaan duuta bar farda waaqaa farda nabii farda maarree maaltu nama keenya keessa waan san naqe mee nabii akkuma mee rabbii keessa sodaadha namni waan san farda nabiiti jeen mee usaa waan takkaan isin hima Oromoon ammoo waan takkara dhaabbattee waa murteessitii beekaa. Bineensi xiqqaan isin gartan san jawwee guddoo nyaata waan isin hin jedhe amantani. Sunni qaba wanti. Jawwee boochiseetuma nyaataa jawwee guddoo namni sodaatu tan. Mee amma seenaa ilaala isiniin garsiisaa mee seen ilaali maqaasaa barreessaa afaan Ingiliffaatiin. Minti jaa barreessaa mee. Mee waan barsiisuu dandeessan itti nuu qabaa kaameeraa bar waan ajaa'ibaati. Minti and snake jaa barreessaa waan addaa agartan. Telefoona biraarra Farda Suleymaan jaanii. Farda Suleymaan jaanii kurumee Suleymaan. Nabi Suleymaan farda dhabeetitti. Waan xiqqoo sayyaabbataa beebe. nabiyyoota maal jiran uumama. Bar wanniti laa waan takkaan bakka tanatti isinii kannuu fadhe beekumsa ajaa'ibaa tokko. Maaliif namni keenya waan kana waan qaqqaaliyyaama? Bineensa kana bineensummaan lafa deemu tokko isan danda'u. Amantuu amanuu baattu deemsee googil seenii dhaadhe. Waan jabaa kana waan nama jabaa irratti hirkifne ja'aniititi. Kaan farda Suleymaan jaani, kaan farda Nabii jaani. Nuti farda Nabii jennaan naannoo keenyattis. Kanaafuu bineensi san maqaan isaa diiloodha qabaddaa. Diiloo. Namni hin dhageenye. Diiloo. Ustaaz anis asirratti hayya kana qabannee walii diiloon jaanii ijoollee biyyaa gabbilmeeti. Ooyiruu teenya keessa guutuudha. Diiloo ji'iin ammallee bineensa mootiin bineensaa maali gaara keessatti? Mootiin bineensaa maali? Mitiidha. Leenca. Leenca namni leencaa ja'an garuu bineensa tokko jira ka leenca hoggaa arkee fijee fiigu bineensa akka bashoo xiqqaatu. Yayyiinis ni viidiyoo isa garte.
موتي نمني غونغوري لينچ موان بيوكوفي لينچ فر لينچي وني موتي تيف مال بيتا لينچي تمانينا قبي في كونفيدنسي لينچ وني موتي تيف امس اني تكمان جرات bineensi san tokkummaan qabu waa hundaa isa sodaatamoo. Kanaaf waa hedduu takka alaalammaa afaan guddisuu jechuu irratti isin deebuu fadhaa beeka. Afaan guddisuu fi afaan wal barsiisuun wal dhabde. Afaan guddisuu jechuun amma akkanumatti namni tokko lafaa ka'ee nashiidaa takka gartee فإذا العروبة أشركت وصوم بين جابت وتسنيدت وتأمركت نأتيك هذه هم تراجع يويك قافت بيخا أفانا منا من شسن أفانا ربا خنا نشيدات أنا خيسب قدسي جرابي أما خن ولا لو سان ورقار رانا قرر قرونين بيخا يسي sammuu nama afaan kanan dubbannee keessa afaan Oromoo naquu jechuutu guddisuu jechuudha. Bakka afaan kun hin gahiniin afaan kana gahuu jechuutu guddisuu jechuudha. Yeroo hunda akkasitti hubadhaa. Warri afaan keenya guddifna jiran akkanuma laalee dittaaf afaan guddisuu. Afaan guddisuu jechuun naaf eddeetti haasa'u jechuudha. Afaan guddisuun waan biraa. Aartii guddisuun waan biraa. Osoo waa'ee afaan irraan bahanii waan takka si gaafadhee carraa obboleeyyan kee yaada barsu dhiifamu. Amma fakkeenyaa fi jireenyuma keessattuu afaan hedduu beekuun barbaachisaadha. Amma fakkeenya Ingiliffaa haa ta'u, Arabii haa ta'u, akkasumatti afaanota garaagaraa afaan meeshaadha eega jedhamee itti fayyadamta. Bakka hajamtetti itti haajaa bahuudhaanii. Bakka hajamtetti ittiin haajaa baataa yaada kee ittiin ibsattaa afaan hedduu afaan garaagaraa baay'ee barachuun barbaachisaadha. Amma waan nuti barbaade fakkeenyaa fi akkuma saba keenyaatti akkuma saba Oromootti afaan biraa finnee afaan kanatti makuun kun rakkoo afaan irra fiduu ni qaba. Fakkeenyaa fi Amaariffa yoo haasawne yoo Amaariffa asli haasawne keessaa bahudha. Yoo Oromiffa haasawne Oromiffa asli keessaa bahudha. Gaafa takka ni yaadana micoo takka isi sabni si saba Amaaraati. Sabni micoo tana saba Amaaraati. Itti wal agarreen ani bilbilaan haasawuu jira. Amaariffa hin beekuun jeeni yeroo na dhageessu haasawaanan haasawu keessa jecha Amaariffa yeroo na fidee jecha itti fayyadamu na dhageessi. Dhuftiin ati Amaariffa ni beektan angete lakki hin beekuun jeen jecha xiyyeessan hayan afaan Oromoo makee kana fideetiin akkana jechuun maal jechuudha naan jette. Jeetiin lakki xiqqishumaan gurra dhagee manuma barumsaatti xiqqoo dhageenye malee hin beeku jeen itti dhiise. Ammaan tanaa qabxii ijoontiya afaanota biraa jecha tokko finnee afaan keenya yeroo murmu kana rakkoon afaan Oromoo irra geessisu ni jira yookiin bu'aan inni fidu maali? Waan bareedaa gaafattee dura dursoo afaan tokko akkitti afaan akkitti diqaalaa oddummaatu jira. Afaan akkanumaan lafaa ka'e maali baaba? Dubara fuun as dhufuudha. Thank you, Rafael. Aye. Akkana suuta waliin beekaa sistema. Tokko asalaamaaleykum. Haye tokko asalaamaaleykum ji. Asalaamaaleykum. Waalaikum salam. Adeero kami? Ani rafe tu betene baba. Okay. Rafael. Masyaallah. Akkasii migaa baba makaddaa godhadhuudha. Achirraa fidan. Afaan akkitti diqaalaa oddummaatanii jiranaa isin hima. Afaan namni akkitti diqaalaa oddummeessu. Amma afaan yeroo hedduu namni gartee dirqima gaal ta'uu fadhuu jira. Sigaree afaan yeroo hedduu diqaalaa oddummaatu afaan loqada
yookaan cabaqa Harargeetii fi cabaqa Arsiiti. Akka malee xiqqaala oddummaata. Osuma se wajji haasawanii dhiisi gaafannaati jaansi gara dhiisi gaafannaati. Bannaati jechuun Yesuus innaati yoo nabbaye jechuudha afaan Amaaraatiin anaa isinii maa dhageeffadha. Namni hin beeku. Rabbiin wal fajri walayaalin ashri je'eetitti oofee hal fi dhaalika qasamu lidhi hijri je. Kakuun nama sammuu qabuuf Rabbiin alatti kakachuun ni taateehi. Rabbi qofaa waa hundaan kakata namni immoo Rabbiin kakata. Yesuus innaati yoo nabbaye jechuudha. Bannaati jechuun osoo hin beekne namni keenya irra guddaa kakataan. Kara lafa teenyaa Harargee kanatti maaltu jira? Osuma haasawaniititi adiidha gaafa asiin jaansii galee afaan Arabaa keessa dabalaa deema. Hundi ni qaban afaan ammoo warri waa keessatti makne yoo jiraate luqata Booranaati yookaan cabaqa Booranaa.